nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 6ffaa kutaa 8ffaa Human Eye and Optical Instruments kan jedhu ilaalla jechuudha. Ija namaa fi meeshaaleewwan optikaalaa muraasa isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis channel kanaaf keessummaa utaatan maal duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii utaatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas anallee na jajjabeessaa isiniin jecha amma kallattumaan qabiyyee keenya kan eegallu ta'a jechuudha. Okay, the first one is the human eye. Ija namaa iji namaa egaa ni beektu jechuudha. Ija keenya malee addunyaan akkam ta'uu akka dandeessu yookiin immoo addunyaan nuuf yookiin immoo jireenyi keenya maal ta'uu akka danda'u tilmaamuun baay'ee salphaadha jechuudha. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. Egaa iji namaa qaama namaa keessaa isa baay'ee murteessaa ta'ee fi baay'ee sensitive kan ta'e yookiin immoo wantootaaf salphaatti deebii kennuu kan danda'u yookiin immoo akka arginuuf seensii jiran shanan keessaa wantoota akka arginuuf yookiin immoo akka adda baasnuuf kan nu gargaarudha jechuudha. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. Egaa iji keenya addunyaa baay'ee miidhagduu taate kana akka ilaallu akkasumas kalariiwwan akka adda baafnuuf diimaa keelloo magariisa jennee akka adda baafnuuf kan itti gargaaramnu ija keenya akka ta'e baay'ee beekamaadha jechuudha. Of all these sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. Egaa qaamolee miiraa keenya hunda keessaa baay'ee murteessaadha jechuudha inni kunis. Baay'ee murteessaadha jechuudha. Iji keenya akkuma amma dubbanne wantoota akka ilaalluuf nu gargaara waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ija malee jireenya yommuu yaaddan baay'ee cimaa jechuudha. The human eye is like a camera. Egaa iji namaa akkuma kaameraati jechuudha. Egaa kaameraan ni beektu manneen suuraa garaagaraatti akkasumas bilbilli keenya bilbilli smartiiwwan kaameraa qabu jechuudha. Kaameraan kun maal godha jechuudha? Suura namaa capture godha viidiyoolee waraabuu danda'a jechuudha. Iji keenyas principally sanaan kan hojjetudha jechuudha. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called the retina. Egaa leensiin ijaa kun imeejii kan uumu iskiriinii ifaaf deebii kennuu danda'u yookiin immoo iskiriinii imeejii uumuu danda'u kan ija retina kan jedhamu irratti kan uumamudha jechuudha. Iji maal qaba jechuudha uumamaan leensii qaba. So leensonni ijaa kun eessarratti jechuudha imeejii kan uumaman retina kan jennu irratti kan uumanidha. So ija keenya keessatti gara duuba irratti kan akkuma asirraa argitan gara duuba kana irratti kan argamudha jechuudha retina kan jennuun. Light enters the eye through a thin membrane called the cornea. Egaa ifti kara ija keenya kan seenu membrane baay'ee haphii ta'e ala gumaa ijaa irratti kan argamu cornea kan jedhamudha jechuudha. Kunoo cornea kan jennuun gara ala ija keenya irratti kan argamudha jechuudha. Gara ala ija irratti kan argamu cornea jedhama jechuudha. Membrane baay'ee haphii ta'edha jechuudha. Cornea kan jennuun kun it forms the transparent bulge on the front of surface of the eyeball. Egaa cornea kan jennuun kun qaama dhiitaa ifa dabarsu transparent jechuun ifa dabarsuudha jechuudha. Qaama dhiitaa ifa dabarsu gara fuuldura yookiin immoo gubbaa ija keenya irratti kan uumudha jechuudha. So naannoon akka dhiitaa ta'ee mul'atu kun amma maalidha jechuudha? Garri gubbaasaa cornea kan jennuun sanadha jechuudha. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 cm. Egaa gumaa ijaa kan jennuun yookiin immoo qaamni paartiin ijaa kun walumaa galatti gumaa ijaa kan jennuun kun sheeppiin isaa maalidha jechuudha? Duqunqulaawadha yookiin immoo akka kubbaa fakkaata jechuudha. So sfeeriin kun yookiin immoo duqunqulli kun diaameetirri isaa naannoo 2.3 seentimeetira ta'a jechuudha. Avreejiidha. Egaa kun kan nama tokko kan nama biraatti adda adda ta'uu danda'a. Inni kun avreejiidha jechuudha. Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. Egaa refractioniin ifni gara ija keenyaa seenee taasisu yookiin immoo dabee darbuun ifni yommuu ija keenya keessa seenu taasisu kan raawwatamu cornea keessatti jira. Cornea ta'eyyuu cornea keessaa cornea gara alaatiin argamu outer surface of the cornea. Qaama cornea gara alaatti argamu irratti jechuudha. Ifni yommuu ija keenya seenu dabee kan darbu jechuudha. The crystalline length merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus objects at different distances on the retina. Egaa leensiiwwan
akka jajjaboo fakkaatan kunniin maal kennu jechuudha? Qindoomina baay'ee gaarii ta'e yookiin immoo qindoomina sirrii focal length yookiin immoo dheerina fuulleffannaa leensii ija keenyaatiif objektiiwwan fageenya garaagaraa irratti argaman, kan fagoo irratti argaman akkasuma kan dhiyoo irratti argamaniif ratiina irratti imeejiin isaanii akka uumamuuf haala kan mijeessan leensiiwwan ijaati jechuudha. Leensiiwwan ijaati. You find a structure called iris behind the cornea. Egaa cornea taanee structurein ijaa yookiin immoo qaamni ijaa iris jedhamtu argama jechuudha. So kun asirraa akkuma ilaaltan corneaan iddoo kanatti argame. Cornea taanee kan argamu maalidha jechuudha? Iris jedhama jechuudha. Iris jedhama. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. Egaa iris kan jennuun dukkanaadha yookiin immoo kalariinsaa akkuma pupilii yookiin immoo ishee ija gurraattii sana gurraacha kan ta'e hamma pupilii yookiin immoo agartuu keenya ija bileenii kan jennuun sana hamma ishee kan murteessu yookiin immoo kan to'atu iris kan jennuunidha jechuudha. The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. Egaa pupil kan jennuun immoo isheen gurraattiin isheen keessaa argitan kun maal to'ata jechuudha? Hamma ifaa gara ija keenyaatti seenu control kan godhu immoo pupil kan jennuunidha jechuudha. Egaa isa kana biology keessatti bal'inaan jira waan ta'eef ammas barattaniitu ta'uu danda'a. Gara fuulduraattis immoo sirriitti akka barattan abdiin qaba jechuudha. The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. Egaa leensonni ijaa kuni fakkaattii dhugoo sababni jenneef maalni iskiriinii irratti ni uumama waan ta'eef fakkaattii kun. Iskiriinii maal jedhamu? Iskiriinii ijaa retina jedhamu irratti uumama waan ta'eef jechuudha. Garuu fakkaattiin kuni gombifamaadha, inverted. Leensonni ijaa kuni fakkaattii gombifamaa dhugoo ta'e maal irratti uumuu jechuudha? Retina irratti uumuu jechuudha. The retina is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. Egaa retina maal qaba jechuudha? Membrane haphii qaba jechuudha ammas. Membrane haphii, membrane kuni maal of keessaa qaba jechuudha? Seelota ifaaf deebii kennuu danda'an yookiin immoo seelota ifa sense godhan hedduu kan of keessaa qabudha jechuudha. So retinaan membrane haphii qaba jechuudha. Innis membraneonni retinaa kun immoo hundi isaaniitu seelota ifaaf deebii kennuu danda'an yookiin immoo seelota ifa adda baasuu danda'an hedduu isaanii kan of keessaa qabudha. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. Egaa light sensitive cells kan jenneen membranein retinaa irratti argaman kun kan activated ta'an yookiin immoo kan kaka'an ifa keessattidha jechuudha. Illumination ifni yoo jiraatedha jechuudha. Sanaan booda erga ifaan kaka'anii yookiin immoo erga ifaaf deebii kennaniin booda maal uumuu jechuudha? They generate electrical signals. Signaalii elektirikii uumuu jechuudha. Egaa akkamitti arguu akka dandeenyu dubbachaa jirra jechuudha. These signals are sent to the brain via the optic nerves. Egaa signaaliin light sensitive cells retinatti argaman kanaan uumame gara sammuutti ergamuu qaba jechuudha. Erga gara sammuutti ergameen booda deebii kan arginu. Gara sammuutti immoo kan ergamu nerviiwwan optikii kan jennuuntu jiru jechuudha. Egaa optic nerve kan jennuun retinatti aananii gara duubatti ija keenya guutummaa isaa sammuu keenyaan kan wal qunnamsiisanidha jechuudha. Kun naannoo kanatti kan argaman kun optic nerve jennaanii jechuudha. The brain interprets these signals and finally process the information so that you perceive objects as they are. Egaa sammuun keenya signaalee ergame sanatti deebii kennaa jechuudha. Yookiin immoo maal godha jechuudha? Hiika itti kennaa jechuudha. Hiika itti kennuudhaan xumura irratti informationii sammuun hiika itti kenne kana nuyi akka wantootti argina jechuudha. Egaa kun adeemsa arguu keenyaati jechuudha. The other is power of accommodation. Egaa kuni humna keessummeessuu ijaa jechuu ni dandeenya yookiin immoo wal ta'anii hojjechuu qaamota ijaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Accommodation keessummeessuu adapt wanta tokko wal baruu jechuudha. So haala irratti hundaa'ee amala jijjiirrachuun maal jedhama jechuudha? Accommodation jennaan jechuudha. Egaa ijji keenya wanta dhiyoo fi fagoo salphaatti akka arginuuf maal godha jechuudha? Accommodate of godha yookiin immoo haala mijeeffata jechuudha. Wanta fagoorra jirus wanta dhiyoorra jirus arguudhaaf isa kanaaf power of accommodation jennaan jechuudha. The eye lens is composed of a fibrous gel-like material. Egaa leensiin ijaa kuni maalirraa ijaarame jira? Wanta akka kirrii fakkaatu
akkasuma jeelii yookiin immoo dibata wayii fakkaaturraa kan uumamedha jechuudha leensii ijaa kan jennuun. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. Egaa lens kan jennuun kuni maal qabaachuu qaba jenneera yoo xiqqaate spherical partii yoo xiqqaate tokko qabaachuu qaba jenneera jechuudha. So lensiin ija keenyas akkasuma curvature yookiin immoo wanta akka geengawarraa kan uumamedha jechuudha. So curvature isaa yookiin immoo hammi gomboobina leensii ija keenyaa kuni maaltu murteessa jechuudha. Maashaawwan ciliary kan jennuun ija keenya keessatti kan argamantu murteessa jechuudha. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. Egaa jijjiiramuun curvature leensii ija keenyaa yookiin gomboobina leensii ija keenyaa focal length ija keenya irratti jijjiirama fidaa jechuudha. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin and flat. Yemmuu maashaalee kam maashaalee ciliary kan jennuun kuni yemmuu diriiran leensiin ija keenyaa maal ta'a jechuudha ni haphata akkasuma maal ta'a ni diriira jechuudha. Yemmuu maashaaleen diriiran innis maal ta'a dirra wal fakkaataa ta'etti ni diriira ni haphata jechuudha. Geengummaa isaa dhiisetti maal ta'a jechuudha filaattii akka ta'utti dhufaa jechuudha. Thus its focal length increases. Yemmuu maashaaleen kun haphatanii diriiran kana focal length maal ta'a jechuudha ni guddata jechuudha. This enables us to see distant objects clearly. Egaa focal length guddata jechuun immoo yemmuu focal length kun guddatu ijji keenya wantoo fagoo jiru akka arginuuf nu gargaara jechuudha. Egaa fageenya hammamii irratti nu wanta tokko arguu dandeenya infinity fageenya baay'ee fagoo ta'e irratti arguu dandeenya jechuudha wantoota. So isa kana immoo ijji keenya bifa kanaan kan dalaguudha yookiin immoo kan keessummeessuudha jechuudha. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. Yemmuu nuyi wanta nutti dhiyoo jiru ilaallu immoo maashaaleen ciliary kunneen walitti kontooffatu jechuudha. This increases the curvature of the eye lenses. Kontoonfannaan maashaalee ciliary kun immoo geengoon yookiin gomboobinni leensii ija keenyaa akka maal ta'u taasisa akka guddatu taasisa jechuudha. The eye lens then becomes thicker. Egaa gomboobinni kun geengummaa isaa yookiin immoo walitti deemuun isaa kun yoo dabale immoo leensiin ija keenyaa maal ta'a ni furdata yookiin immoo ni guddata jechuudha. Geengummaa isaatu dabalee hamma geengotu dabalee waan ta'eef leensiin ija keenyaa yeroo kanatti maal ta'a jechuudha thicker ta'a furdaa ta'a jechuudha. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. Egaa yeroo kana immoo focal length yookiin immoo dheerinni fuulleffannaa leensii ija keenyaa ni xiqqaata jechuudha. This enables us to see nearby objects clearly. Kun immoo wantoo nutti dhiyoo jiru sirnaan adda baasnee akka ilaalluuf kan nu gargaarudha jechuudha. The ability of the eye lens to adjust this focal length is called accommodation. Egaa dandeettiin ijji keenya leensiiwwan isaa focal length yookiin immoo dheerina fuulleffannaa wajjin adjust godhatu yookiin immoo qindeeffatu yookiin immoo sirreeffatu kun accommodation yookiin dandeettii keessummeessuu yookiin immoo dandeettii walta'iinsaa jechuu ni dandeenya jechuudha afaan Oromootiin. So maal jennaan jechuudha accommodation jechuun wanta ilaaluu barbaanne san irratti hundaa'ee maayikiroosekandii baay'ee xiqqoo taate keessatti ijji keenya amaloota amma jenne kana hojjeta jechuudha. Wantoo fagoo yommuu ilaallu leensiin ija keenyaa maal ta'a ni haphata. Wantoo dhiyoo immoo ilaaluu yommuu barbaannu ni furdata. Bifa kanaan wantoo dhiyoos fagoos jiru salphaatti iji keenya iji fayyaan akka sirnaan ilaaluuf nu gargaara jechuudha. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Garuu focal length yookiin immoo dheerinni fuulleffannaa leensii ijaa pointii xumuraa qaba yookiin immoo pointii daangaa xiqqaa ta'e wayii gadi xiqqaachuu hin danda'u jechuudha. Hamma lakkoofsa wayiitti yookiin immoo hamma seentimeetira wayiitti xiqqaasaa deemuu dandeenya sanaa gadi garuu darbuu hin danda'u jechuudha. If you try to read a printed page by holding it very close to your eyes, you may see the image being blurred or feel strain in the eye. Egaa waan barreeffame tokko kitaaba keessan garmalee ija keessanitti siqsitanii yoo dubbisuu barbaaddan barreeffamichi maal ta'a jechuudha ni dimimmisaa isinitti mul'atu jechuudha. Yookiin immoo ija keessan keessatti miira dhiphinaatu isinitti dhaga'amuu danda'a jechuudha. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 cm from the eyes. Egaa waan tokko sirnaan arguudhaaf yoo xiqqaate
seentimeetira 25 ija keenya irraa fageessuu qabna jechuudha. So daangaan inni xiqqaan for young adult with normal vision the near point is about 25 centimeter. Egaa nama ga'eessa baay'ee hin dulloomne tokko umurii giddu galeessa irra nama jiru tokkoof near point kan jennuun dandeettiin dhiyootti inni waan tokko arguu danda'u yoo xiqqaate ija isaarraa hammam fagaachuu qaba 25 seentimeetira jechuudha. Inni kunis average nama irratti akkasumas fayyummaa ija keenya irratti hundaa'ee adda adda ta'uu ni danda'a jechuudha. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. Egaa inni wanta namni tokko hammamitti dhiyaatee arguu danda'a kan dhiyeenyaa kan jedhu near point jennaan jechuudha. Isa iddoo kanatti dubbanne hamma iji keenya immoo fageenya ammamirratti waan nurraa fagoo jiru tokko arguu danda'a. Termi jedhu immoo kan itti ibsinuun the far point of the eye jennaanii jechuudha. It is infinity for a normal eye. This far point of the eye is infinity for a normal eye. Ija fayyaatiif fageenya baay'ee fagoo ta'e irratti yookiin immoo fageenya daangaa hin qabne irratti illee nuyi imeejii yookiin immoo wantoota arguu dandeenya jechuudha. Kuni ija fayyaafi jechuudha. Egaa near point meeqa jenne 25 centimeter and far point of normal eye is at infinity. A normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. Iji fayyaan tokko egaa wanta baay'ee nurraa fagaatee jirus akkasumas immoo seentimeetira 25 nurraa fagaatee jiru sirnaan adda baasee arguu yookiin immoo ilaaluu ni danda'a jechuudha. The other is defects of vision and their correction. Mudoo arguu fi yaala isaanii yookiin immoo sirreeffama isaaniiti jechuudha. Egaa namoonni baay'een rakkoo ijaatiin yookiin immoo mudoo arguu kanaan baay'ee ni dhiphatu jechuudha. So gosoota isaanii hedduu jiru. Isaan keessaa kitaabni keessan muraasa kaase isuma kitaabni keessan kaase muraasa san ilaaluuf yaalla jechuudha. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. Egaa ijji adeemsa keessa humna keessummeessuu isaa yookiin immoo humna haala jijjiirrachuu isaa dhabaa deemuu danda'a jechuudha. In such condition, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. Egaa condition akkas keessatti yoo humni keessummeessuu yookiin immoo humni haala jijjiirrachuu ija keenyaa kun yoo gadi bu'e namni tokko wantoota sirnaan adda baasee akkasumas akka barbaadetti arguu hin danda'u jechuudha. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. Egaa dandeettiin arguu namaa kun dimimmisaa dhufaa jechuudha. Itti dukkanaa'u wantoota sirnaan arguu dhiisuu danda'a. Sababa maaliitiin jechuudha? Sababa mudoowwan ijaa garagaraatiin jechuudha. There are mainly 3 common refractive defects of vision. Egaa kitaabni keessan kan kaasedha isiniin jedheera. Hedduu isaaniitu jiru. Kitaabni keessan 3 kaase jechuudha warra baay'ee common ta'an jechuudha. The first one is myopia or near sightedness. Kuni qaroo dhiyoo kan jennuun jechuudha. Nama wanta isatti dhiyoo jiru ni argaa garuu wanta fagoo irratti jiru arguu hin dandeenyen myopia jennaan jechuudha maqaa dhukkuba isaatiin. The other is hypermetropia. Akkasuma isa kanaan yeroo tokko tokko hypopia illee bakkitti jennuun jira jechuudha. Hypopia illee bakkitti jennuun jira. Hypermetropia hypopias ni jedhama jechuudha. So hypopia yookiin immoo hypermetropiaan kuni farsightedness dha jechuudha. Qaroo fagooti. Kun immoo wanta fagoo irratti jiru arguu ni danda'a. Wanta isatti dhiyoo jiru immoo arguu hin danda'u. The last one is presbyopia. Egaa inni sadaffaan kitaabni keessan yookiin immoo kutaa kana keessatti ilaallu presbyopia kan jedhamudha jechuudha. Kun immoo rakkoo arguu dhabuu umurii wajjin wal qabatee dhufuudha. Sadan isaanii tokko tokkoon haa ilaallu. The first one is myopia, nearsightedness. Qaroo dhiyoo kan jennuunidha jechuudha. A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. Egaa namni dhukkuba myopia jennuun kun qabu yookiin immoo nearsightedness kan jennuun kun wanta isatti dhiyoo jiru sirriitti argaa jechuudha. Garuu wanta isarraa fagoo jiru sirnaan adda baasee arguu hin danda'u jechuudha. A person with this defect has the far point nearer than infinity. Egaa namni kun dandeettiin nuyi fageenya irratti arguu keenya fageenya baay'ee dheeraa ta'e yookiin immoo infinity daangaan qabu lakkoofsa hamma kanaa kiiloomeetira hamma kanaati jechuu hin dandeenyu waan ta'eef garuu kan namoota qaroo dhiyoo jennuun kana yookiin immoo rakkoo myopia qabanii kun far point isaanii infinity irraa as siqeet argama jechuudha. Kun yoo ilaaltan amma fakkeenyaaf far pointiin ija kana yookiin namicha tokko iddoo kana yoo ta'e wanto iddoo kanatti jiru sirnaan arguu hin danda'u jechuudha.
Such a person may see clearly up to a distance of a few meters. Egaa namoonni rakkoo akkanaa qaban kuni wantoota sirnaan adda baasanii arguudhaaf maalidha jechuudha meetira muraasa qofa isaan irraa fagaachuu qaba jechuudha. So kiiloomeetira baay'ee yookiin immoo meetira baay'ee yoo ta'e wantoota sirnaan adda baasanii arguu hin danda'an jechuudha. In myopic eye, the image of a distant object is formed in front of the retina and not at the retina. Egaa myopic eye kan jennuun immoo ija myopiyaa kanaan saaxilame imeejiin kan uumamu iskiriinii retinaa jedhamu irratti jenneerra. Iskiriinii san irratti osoo hin ta'in fuuldura retinaa irratti uumamaa jira. Kun iddoo kanatti akkuma argitan objektiin iddoo kana jira. Imeejiin kan uumame exactly retinaan iddoo kana yoo ta'e inni garuu eessatti uumame fuuldura retinaatti uumame jechuudha. This defect may be arise due to first one is excessive curvature of the eye lens. Sababni tokkoffaan maalidha jechuudha? Curvaturein yookiin immoo gomboobinni leensii ija keenya yoo guddaa ta'e yookiin immoo yoo tiik ta'e jechuudha. Leensiin ija keenya sababni isaa tokko kana ta'uu danda'a. Inni lammaffaan elongation of the eyeball akkasuma guddina gumaa ija keenya jechuudha. Iji keenyas garmalee guddaa yoo ta'e rakkoo kana qabaachuu dandeenya jechuudha. Sababoonni wanta kanaaf sababa ta'uu danda'an isaan kana lamaanii jechuudha. This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. Mudoon kun yookiin immoo hanqinni kun sirraa'uu kan danda'u concave lensiidhaan jechuudha. Concave lensii poweriin isaa murtaa'e egaa mana yaalatiin ogeessa fayyaa ijaatiin kan nuuf kennamudha jechuudha kuni. So concave lensii yookiin immoo lensii golbaatiin kan sirratudha jechuudha. Maaltu myopia yookiin immoo near sightedness kan jenneen sana jechuudha. Near sightedness kan jenneen suni concave lens yookiin immoo lensii golbaatiin kan sirratudha jechuudha. A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina. Egaa namni rakkoo myopia qabu wanta fagoorra jiru yemmuu ilaalu imeejiin kan uumamu retina fuulduratti jenne. Garuu diverging lens yookiin immoo concave lens egaa concave lensiin maal jenneerare ifa maal gootudha? Ifa bittinneessituudha jechuudha. So ifa bittinneessitu leensii ifa bittinneessu kana yookiin immoo akkuma ilaaltan concave lensii fuullee concave lensii irraa hojjetame yemmuu namicha kanaaf kenninu exactly objectiin kun imeejiin isaa retina irratti uumamaa jechuudha. Sila fuuldura kanatti uumamee ture amma immoo exactly retina keenya irratti uumameera jechuudha. So bifa kanaan rakkoo kana furuu dandeenya. The second one is hypermetropia or farsightedness. Inni lammaffaan dhukkuba hypermetropia yookiin immoo farsightedness jennuudha jechuudha. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. Egaa namni dhukkuba ija hypermetropia qabu kun yookiin immoo qaroo fagoo kan jennuun kun wantoo fagoo irratti jiru sirnaan ilaaluu danda'a garuu wanta isatti dhiyoo jiru immoo arguu yookiin immoo adda baasuu hin danda'u jechuudha. The near point for the person is further away from the normal near point what we've said earlier 25 cm. Egaa near point kan jennuun egaa namni fayyaan tokko yookiin immoo iji fayyaan tokko dandeettiin inni wanta isatti dhiyoo jiru arguu 25 cm jenneedha jechuudha. Garuu namni hypermetropia qabu kun near point isaa 25 cm caala jechuudha yookiin meetira baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. Egaa namoonni akkanaa kuni wantoota dubbisan ofirraa fageessanii yoo qabatan malee dubbisuu yookiin immoo arguu hin danda'ani jechuudha. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina. Egaa sababni kun ta'uu danda'eef imeejiin nama rakkoo hypermetropia yookiin immoo qaroo fagoo kuni eessatti uumama jechuudha. Retina duubatti uumama jechuudha. Retina iddoo kana yoo ta'e inni garuu retina bira darbeet duuba isaa irratti uumama jechuudha. This defect arises either because the focal length of the eye lens is too long. Yoo focal lengthiin leensii ija keenya baay'ee dheeraa ta'e rakkoo kana qabaachuu dandeenya jechuudha. The second one is the eyeball has become too small. Faallaa isa silaa yommuu gumaan ija keenya baay'ee xiqqaa taate rakkoo kana muudamuu yookiin immoo rakkoo kana qabaachuu dandeenya jechuudha. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. Egaa defectiin yookiin immoo mudoon gosa kanaa immoo qaroo fagoo kun immoo kan sirratu leensii gophaatiin jechuudha. By what? By convex lens. Yookiin immoo leensii maal godhu jechuudha? Converging lens jechuu ni dandeenya jechuudha. Xiyyeeffaa iddoo tokkotti walitti sassaaba waan ta'eef jechuudha.
Eyeglasses with converging lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. Egaa fuulleen ijaa converging lens yookiin immoo leensii goobarraa hojjetaman kunneen humna focus gochuu yookiin immoo humna fakkaattii uumuu garamitti deebisa jechuudha, gara retinaatti deebisa jechuudha. Isa sila retina duubatti uumamee ture exactly amma retina irratti akka uumamu maal fayyadamneet converging lens yookiin immoo leensii goobaa fayyadamneet sirreessuu dandeenya jechuudha. The third one is presbyopia. Presbyopia kan jennuun kana rakkoo umurii wajjin wal qabatee nu mudachuu danda'udha jechuudha. Rakkoo yookiin mudoo arguu yookiin immoo mudoo ijaa. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. Egaa rakkoon keessummeessuu yookiin immoo haala wajjin jijjiiramuu ijaa kuni umurii wajjin maal ta'aa dhufa gadi bu'aa dhufa jechuudha. For most people the near point gradually recedes away. Egaa namoota baay'eedhaaf the near point kan jennuun 25 cm kan jenne suni adeemsa keessa maal ta'aa dhufa irraa fagaachaa dhufa jechuudha. Centimeetira 30-50 jechaatu deemuu danda'a jechuudha. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. Egaa fuullee ijaa isa sirriitiin ala yookiin immoo mudoo kana sirreessuu danda'uun ala wantoota isaanitti dhiyoo jiran sirnaan yookiin immoo akka barbaadanitti arguu hin danda'an yookiin immoo akka nama fayyaatti arguu hin danda'ani. This defect is called presbyopia. Egaa hanqinni kun maal jedhama jechuudha? Presbyopia jedhama jechuudha. Umurii wajjin adeemsa keessa suu ta'ee kan dhufu kun maal jedhama? Presbyopia jedhama jechuudha. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. Egaa sababni isaa inni guddaan maalidha jechuudha? Adeemsa keessa maashaaleen ciliary sira jenne kun dadhabaa dhufuu isaanii akkasumas flexibilitiin yookiin immoo akka barbaadanitti sosochuun leensiiwwan ijaa kun maal ta'aa dhufa jechuudha? Gadi bu'aatii yommuu dhufuudha jechuudha. Sababa umuriin keenya dabalaa deemuuni. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. Egaa yeroo tokko tokko namoonni myopiyaadhaanis akkasumas hypermetropiyaadhaanis maal ta'uu danda'u jechuudha? Dhiphachuu danda'u yookiin immoo qabamuu danda'u jechuudha. Such people often require bifocal lenses. Egaa namoonni akkasii kuni furmaata argachuuf bifocal lenses kan jennu yookiin immoo leensii fuullee ijaa leensii gosa lamaanuu of keessaa qabu yookiin immoo gosa lamaanuu irraa hojjetame barbaadu jechuudha. Leensii kamiif kam? Leensii goobaa fi golbaa yookiin immoo convex lenses akkasumas concave lenses barbaadu jechuudha. A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. Egaa bifocal lenses kan jennuun kun nama hanqina ijaa qaroo fagoos qaroo dhiyoos qabu kana furuudhaaf kan itti fayyadamnu lamaan isaanii of keessaa qaba jechuudha. The upper portion consists of a concave lens and it facilitates distant vision. Egaa portioniin bifocal lens jenne kuni garri olii isaa maal of keessa qaba? Concave lens qaba. Concave lens immoo maal sirreessa jenneera? Distant vision yookiin immoo rakkina fagoo irratti arguu akka sirratu taasisa jechuudha. The lower part is a convex lens. Qaamni isaa gara gadii immoo maalidha jechuudha? Convex lens of keessaa qaba. Kun immoo maal sirreessa jechuudha? Hanqina dhiyootti arguu nama tokko yookiin ija tokko kan sirreessudha. Nowadays it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgery. Egaa har'a hanqina ijaa namoota kana armaan olitti kaasne kana maloota garaagaraatiin sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni duraa maal inni jechuudha? Leensota garaagaraa yookiin immoo fuulleewwan ijaa garaagaraa fayyadamuudhaan inni itti aanu immoo through surgery yaala baqaqsanii hodhuutiin illee sirreessuun ni danda'ama. The other is optical instruments. Amma immoo meeshaalee optikaalaa muraasa isaanii ilaalla jechuudha. Egaa meeshaaleen optikaalaa hedduu isaaniitu jiru. Hunda isaanii ilaaluu hin dandeenyu. Kitaabni keessan kan kaasu muraasa isaanii ni ilaalla jechuudha. A number of optical devices and instruments have been designed utilizing reflecting and refracting properties of mirrors, lenses and prisms. Egaa meeshaaleen optikaalaa hedduun isaanii piriinsiipilii yookiin immoo qajeelfama balaqqeessa'uu ifaa fi dabee darbuu ifaa kan maaliif maali? Mirrorsota daawwitiiwwan garaagaraa akkasuma kan leensota kan piriizimii fayyadamaniit uumamaniiru addunyaa keenya akka barbaannetti akka salphifannuuf nu tajaajilaa jiru jechuudha. Like periscope, kaleidoscope, binoculars, camera, telescopes, microscopes
are some examples of optical devices and instruments that are in a common use. Ega meeshaaleen armaan olitti fayyadamni kun periscope kan jennuun kun manneen yaalii garaagaraa keessatti galana keessa waan jiru ilaaluudhaaf, kaleidoscope tapha garaagaraatiif, binoculars wanta fagoo jiru akka dhiyeessee nutti agarsiisuuf kan itti fayyadamnu, kaameraawwan garaagaraa, teleskoopota garaagaraa hawaafaa qorachuudhaaf, microscopes orgaanizimoota xixiqqoo yookiin immoo seelii ilaaluudhaaf kan itti gargaaramnu hundi kun isaanii maalidha jechuudha? Meeshaalee optikaalati yookiin immoo principally reflecting fi refracting nu jenne kana fayyadamaniitu hojjetu jechuudha. Principally reflection ifaa fi refraction ifaa jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Egaa isin waa'ee reflection fi refraction barachuun keessan faayidaa guddaa kan isiniif qabudha jechuudha. Meeshaaleen maqaan isaanii asirratti tarraan kan hin tarroofnes hedduutu jiru, hundi isaanii qajeelfama kanaan hojjetu jechuudha. Our eyes, of course, one of the most important optical devices the nature has endowed us with. Egaa ijji keenyas kan isin ajaa'ibu meeshaa optikaalaa isa ajaa'ibaa kan uumamni nuuf arjoomtedha jechuudha. Uumamni kan nuuf arjoome yookiin immoo kan wajjin uumamne meeshaa optikaalaa ajaa'ibaa wanta biraatiin bakka bu'uu hin dandeenyedha jechuudha. Okay, meeshaalee namootaan hojjetaman immoo manufactured kan ta'an yookiin immoo man-made kan ta'an muraasa isaanii ilaallu. The first one is simple microscope. Egaa simple microscope kan jennuun isa kanadha jechuudha. A simple magnifier or microscope is a converging lens of small focal length. Egaa simple magnifier yookiin immoo simple you can say it magnifying glass is converging lens of small focal length. Egaa kuni leensii gobaa focal length yookiin immoo dheerina fuulleffannaa xiqqaa qabudha jechuudha. So isa kana wantoota garaagaraa barreeffama fa'aa dubbisuudhaaf akkasuma viidiyoo darbee keessatti ilaaltanitti ta'e waraqaa gubuudhaaf fa'aa itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. In order to use such a lens as a microscope, the lens is held near the object, one focal length away or less, and the eye is positioned close to the lens on the other side. Egaa simple microscope yookiin immoo magnifying glass kana fayyadamuudhaaf leensiin wanta ilaaluu barbaanne sana yookiin immoo wantoo akka fakkaattiin isaa uumamuu barbaade yookiin immoo ilaaluu barbaanne sanatti itti siqsinee qabanna. So sosochoosudhaan focal length isaa iddoo nuuf mijatutti ni sirreeffanna. Sanaan booda ijji keenya faallaa wantoo saniitiin maal ta'a jechuudha? Leensii duuba irratti argama. Bifa kanaan itti fayyadamna yookiin immoo wantoo guddisee nutti agarsiisa jechuudha. The idea is to get an erect, magnified and virtual image of the object at a distance so that it can be viewed comfortably, which means at 25 cm or more. Egaa ideyaan isaa yookiin immoo simple microscope kana yookiin microscope salphaa kan jenneen kana yookiin immoo leensii harkaa kana akkaataa nuti itti fayyadamnu maal argachuuf jechuudha? Image erect ta'e kan ol dhaabate kan hin gombifamne jechuudha. Magnified kan guddate, virtual kan ta'e duuba maalitti uumama jechuudha? Duuba leensitti kan uumamu yookiin immoo screen irratti argamuu hin danda'u jechuudha. Imeejiin kuni egaa fageenya 25 cm yookiin immoo kanaa ol irratti ta'uu danda'a jechuudha. Namoota gara namootaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkasuma focal lengthiin microscope sanaas yookiin immoo converging lens sanaas ni murteessa. The other is compound microscope. Inni taanu compound microscope kan jennuunidha jechuudha. Egaa microscope wal xaxaa jechuu ni dandeenya yookiin immoo compound jechuu ni dandeenya. A compound microscope is a powerful optical instrument that uses multiple lenses to magnify small objects that are not visible to the naked eye, such as cells, bacteria, and etc. Egaa compound microscope kan jennuun kun immoo meeshaa optikaalaa ajaa'ibaati jechuudha. Egaa leensiin harkaa leensii tokko qofa fayyadama. Eenyu fayyadama jenne? Convex lens yookiin immoo converging lens fayyadama jenne. Inni kun garuu multiple lenses fayyadama, lamaa fi sana ol fayyadamuu danda'a jechuudha. Wantoota baay'ee xixiqqaa ta'an. Egaa leensiin harkaa wantuma ijaan arguu dandeenyu garuu guddisee nutti agarsiisuuf nu fayyada jechuudha. Wanta ijaan arguu dandeenyu guddisee nutti agarsiisa. Leensiin harkaa yookiin immoo microscope salphaa kan jenneen suni jechuudha. Compound microscope garuu wantoota ija uumamaa keenyaan arguu hin dandeenye kanneen akka seelota, baakteeriyaa, fangasii fi kan kana fakkaatan ilaaluudhaaf itti gargaaramna jechuudha. Things that are not visible to the naked eye. It provides higher magnification and better resolution compared to a simple microscope. Egaa yommuu microscope salphaa yookiin immoo leensii harkaatiin wal madaalchisnee ilaallu hammi guddisuusaa baay'ee olaanaadha jechuudha. A compound microscope has thus more than one objective lens, each providing a different magnification. Egaa akkuma jalqaba irratti dubbanne compound microscope kan jennuun kun leensota ilaaluudhaaf nu gargaaran kana tokko ol
qaba yookiin immoo lamaa fi sanaa ol qabaachuu danda'a jechuudha. An object such as an insect is placed close to a convex lens called the objective lens. Egaa objectiin insektoonni fakkeenyaaf wanta qorachuu barbaanne sana jechuudha. Ilbiisa ta'uu danda'a. Maalitti siqsinee keenya jechuudha leensii convex yookiin immoo leensii goobaa bira keenya leensii itti ilaallu kana bira keenya jechuudha. So leensiin suni maal jedhama? Objective lens jedhama jechuudha. Objectiitti dhiyeessineet waan sana ilaalla waan ta'eef objective lens jennaan jechuudha. Yookiin immoo leensii wantoo jechuu ni dandeenya afaan Oromoon isaa. Egaa baayoloojii kutaa 7 isa duraanirra duubatti deebitanii afaan Oromoo isaatiin argachuu dandeessu jechuudha. Qaamolee maayikirooskooppii afaan Oromootiin yoo barbaaddan. This lens produces an enlarged image inside the microscope tube. Egaa leensiin amma jenne kun objective lens kan jenneen kun wantoo isarra taa'e sana image isaa guddisuudhaan gara maalitti erga jechuudha? Gara tiyuubii maayikirooskooppii yookiin immoo ujummoo maayikirooskooppii isa kanatti ol nu ergaa jechuudha. Leensiin objective lens kan jenneen ishee kamii? Ishee kanadha jechuudha. Wantoo keenya iddoo kana keenya itti dhiyeessineet leensii kanaan ilaalla jechuudha. So wantoo kana guddiseet gara tiyuubii kanaatti ol nu erga jechuudha. The light rays from that image then pass through a second convex lens called the eyepiece lens. Egaa ifni asirraa leensiin kuni ujummoo kanatti ol erge kuni maayikirooskooppii kana keessa darbuudhaan dhufeet eyepiece lens kan jenne leensii ijaa kana egaa kan ija tokkos ta'uu danda'a maayikirooskooppiin keenya kan ija lamaas ta'uu danda'a eyepieceewwan keenya bira dhufeet iddoo kana gahaa jechuudha. This lens further magnifies the image formed by the objective lens. Ammas leensiin eyepiece jennuun kun yookiin immoo leensiin iddoo kana jirus imeejii leensiin inni kun guddisee ol erge kana ammas itti dabalee guddisa jechuudha. Eyepiecein keenya sirriitti guddatee akka mul'atuuf jechuudha. By using two lenses, a much larger image is formed than a single lens can produce. Egaa leensota kana lamaan objective lensii fi eyepiece lensii kana fayyadamneet wantoo imeejiin isaa yookiin fakkaatiin isaa baay'ee guddate arguu dandeenya jechuudha. Kan maalitiin wal bira qabne yommuu madaalchifnu single lensidhaan kan uumamuun wal madaalchisne yoo ilaallu. The third one is telescopes. Egaa ammoo teleskooponni akkamitti hojjetu kan jedhudha jechuudha. Teleskooponni boca garaagaraa qabu. Inni tokko isa kanadha jechuudha. A telescope is an optical instrument designed to observe distant objects by collecting and magnifying light. Egaa teleskooppiin immoo wantoota nurraa fagoo jiran hawaa qorachuudhaaf fa'i kan itti fayyadamnudha jechuudha. Innis maal gochuudhaani xiyyoota ifaa iddoo tokkotti gaasara yookiin immoo collect gochuudhaan akkasuma xiyya ifaa sana maal godha jechuudha? Guddisuudhaan jechuudha. Telescopes are crucial in astronomy for studying celestial bodies such as stars, planets, galaxies, and other astronomical phenomena. Egaa teleskooponni kun astronomii keessatti waa'ee qaamolee hawaa kanneen akka urjiiwwanii, pilaanetoota, gaalaksiiwwan akkasumas taateewwan astronomikaalaa garaagaraa qo'achuudhaaf baay'ee murteessaa meeshaa ta'edha jechuudha. Two fundamentally different types of telescopes exist. Egaa basically teleskoopota iddoo gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. The first one is refracting telescopes or refractors kan jennuunidha jechuudha. Egaa kuni maalidha jechuudha? Leensota kanneen fayyadamanidha jechuudha. Akkuma maqaa isaaniirraa argitan. The second one is reflecting telescopes or we can say them reflectors. Isaan kanadha. The refracting telescope uses a combination of lenses to form an image. Egaa refracting telescope kan jennuun teleskooppii dabee darbuu ifaatiin hojjetu jechuudha. So ifa dabee kan dabarsu, dabsee kan dabarsu leensota jechuudha. So kuni qindoomina leensotaatiin kan hojjetudha jechuudha fakkaattii uumuudhaaf. The simplest refracting telescopes use two convex lenses to form an image of a distant object. Egaa leensiin dabee darbuu ifaatiin hojjetu kuni inni salphaan leensiiwwan goobaa lamarraa kan uumamudha jechuudha. Akkuma maali? Akkuma maayikirooskooppiti jechuudha. Kuni leensota fayyadama. Light passes through an objective lens that forms an image. Egaa ifni ammas maal keessa dabra? Leensii objective yookiin objective lens kan jenneen san keessa darba jechuudha. Imeejii uumuudhaaf. That image is then magnified by an eyepiece. The same with microscope. Egaa imeejiin objective lensidhaan amma ta'e guddate kuni ammas maalitti darba? More guddachuudhaaf yookiin immoo sirriitti as dhiyaatee mul'achuudhaaf eyepiecetti darba jechuudha. Like the compound microscope, the refracting telescope has an objective and an eyepiece. Egaa kun maal nutti agarsiisa? Akkuma compound microscope teleskooponni refracting jennee kun yookiin immoo refractors kan jenneen kun objective lenses qabu, eyepiece lenses qabu jechuudha. The two lenses are arranged so that the objective forms a real inverted image of a distant object very near the focal point of the eyepiece. Egaa
qindoominni leensota kana lamaanii wantoo dhugoo kan screen irratti mul'achuu danda'u inverted kan gombifame focal length eyepiece itti baay'ee dhiyoo ta'e irratti akka uumamuuf tajaajilu jechuudha. An important difference between a telescope and microscope is the size of the objective lens. Egaa garaagarummaan guddaan teleskooppootaa fi microscope kun saayizii objective lens keenyaati. The main purpose of a telescope is not to magnify an image. Egaa kaayyoon guddaan teleskooppii akka microscope wantoo guddisanitti mul'isuuf miti jechuudha. So maal inni reebu waansaa a telescope's main purpose is to gather as much light as possible from distant objects. Egaa bu'aan inni guddaan yookiin immoo functioniin teleskooppii inni guddaan wantoo fagoo irra jirurraa xiyyoota ifaa sassaabee iddoo tokkotti dhiyeessee nutti agarsiisudha jechuudha. The larger an objective lens is, the more light can enter it. Egaa objective lens keenya baay'ee guddaa yoo ta'e ifa yookiin immoo xiyyoota ifaa hedduutu lensii kana yookiin immoo teleskooppii kana keessa seenuu danda'a. This makes images of faraway objects look brighter and more detailed when they are magnified by the eyepiece. Egaa yoo lensiin objective jenne kun baay'ee guddaa yoo ta'e wantoo fagoo jiru akka inni ifa ta'e yookiin immoo clear ta'e akka mul'atu brighter and also sirriitti odeeffannoo gahaa akka nuu kennuuf eyepiece keessatti guddateet nutti mul'ata jechuudha. With a large enough objective lens it is possible to see stars and galaxies that are trillions of kilometers away. Egaa objective lens guddinni isaa gahaa ta'e fayyadamne urjiiwwanii fi gaalaksiiwwan kiiloomeetira hedduu tiriliyoona hedduu nurraa fagaatan waa'ee isaanii ilaaluu yookiin immoo fakkaattii isaanii arguu dandeenya jechuudha. The second type of telescope is the reflecting telescope. It can be made much larger than refracting telescopes. Egaa guddinni isaanii yookiin immoo saayiziin isaanii maal caaluu danda'a jechuudha. Kun immoo kan balaqqeessuu ifaatiin hojjetan kun kan refracting yookiin immoo dabee darbuu ifaatiin teleskoopota hojjetan yommuu wal madaalu baay'ee guddaan isaa kam jechuudha. Reflecting telescope dha jechuudha. Reflecting telescopes have a concave mirror instead of convex objective lens to gather the light from distant objects. Egaa teleskooponni reflecting jennuun kun immoo kan fayyadaman leensii osoo hin ta'in daawwitiidha jechuudha. Daawwitii keessa immoo daawwitii isa kam concave mirror maaliif kan ifa sassaabuu barbaanna waan ta'eef fakkeenyarraa daawwitii keessa immoo kan ifa xiyyoota ifa iddoo tokkotti sassaabu yookiin immoo converging kan ta'e eenyudha concave dha jechuudha. Concave mirrorii fayyadama jechuudha teleskooppiin gosa kana. Garuu refracting teleskooppiin eenyu fayyadama akkuma sira ilaalle convex lensii fayyadama jechuudha. The large concave mirror focuses light onto a secondary mirror that directs to the eyepiece which magnifies the image. Egaa daawwitoota lama qaba jechuudha. Daawwitoonni lama kun daawwitiin inni jalqabaa ifa garamitti focus godha yookiin immoo garafitti balaqqeessisa gara daawwitii isa lammaffaatti balaqqeessisa jechuudha. Daawwitiin inni lammaffaan immoo gara eyepieceetti erguudhaan maal goona jechuudha fakkaattii keenya guddisee nutti agarsiisa. Because only the one reflecting surface on the mirror needs to be made carefully and kept clean, telescope mirrors are less expensive to make and maintain than lenses of a similar size. Egaa kan daawwitiiwwan kun qaaleensi isaanii illee maal jechuudha xiqqoo ishii gadi kan bu'eedha jechuudha yommuu kan leensotaatiin wal madaalu sababni isaas qulqullinaan eeguu qofa nu gaafata waan ta'eef. Also mirrors can be supported not only at their edges but also on their back sides. Egaa mirroroonni kun bukkee yookiin immoo cinaa teleskoopota kanaa qofa ta'uu dhiisuu danda'u duuba isaanii irratti illee irratti hojjetamuu danda'u jechuudha. They can be made much larger without sagging under their own weight. Egaa isaan daawwitiin inni irra hojjetamu kun baay'ee guddaa ta'uu danda'a jechuudha yookiin immoo saayiziin isaanii baay'ee guddaa ta'uu danda'a. Egaa walumaa galatti kutaa irraa keessatti kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Kanaafuu isin sammaa ammaatti chaanaalii kana subscribe godhin jirtu taana subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuu dandeeyyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadha. Akkasumas PDF viidiyoo kana yoo barbaaddan description box keessatti Telegram chaanaalii isiniif hanqaa achi keessa galtanii PDF isaa argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo itti aanu kana hamma arginutti sirriitti dubbisaa fayyaa nagaanaaf ta'a.